أهلا فيكم بقنا قاعد نفتن كومنتين التمولتان جرو كومنتين كيسن التمولتان جرو قرچن وقنا دكوباجرا يوتيوب كي سبسكرايب ناقول جديدا ندكوباجرا كورونا نكبتيجرا كورونا نكبتيجرا كورونا نكبتيجرا سجلي نجرا قرو كومنتي كيسن التمولتان جرو كورونا يوتيوب سبسكرايب ناقول جديدا كورونا نكبتيجرا شوفوا أبى أشرب هذا عشان ما تسووا سبسكرايب يوتيوب حقي أنا زعلان منكم أنا زعلان منكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كومنتين كيسان تمولتان جر سبسكرايب ناقول جدا كنا قرچة أوغانجر قرچة كورونا فيروس لوكاتشو يوتيوب كذا سبسكرايب ناقول جدا أنا زعلان دواء أوغانجر لوكات نافقول جدا سبسكرايب ناقول جدا جمو كو سبسكرايب ناقول يوتيوب كي لكن أدربا يوتيوب كو سبسكرايب ناقول كنو دواء أوغانجر خلاص كورونا فيروسين أكبسيسي جرا يروحون سبسكرايب ناقول سبسكرايب ناقول إنت لبوسكو تبقاتو كنا سنجرتاني سنجرتاني عشان قوليتي همتي رفا سنجرتاني يوتيوبين كي دواتا سنجرتاني أنا واميك إنندا واميك يعني واميك مو حرام عليكم يعني فيسبوك أنا ولا برو نبيكتن فيسبوكان يروى يدولتي أنا كم بيكتن بيجي رتكوفا هرا فيسبوكين في جرا إيجا وان نمانغوني هنجرو جاتشولا وان نما هنغوني هنجرو جالا الكلوركسي نما أوباس سنيقالي آرين دوانا ما أوباس سنيقالي أني قارو سبب سبسكرايب ناقول شو جدا كنو دوا كانت أقول فنجر مي مالتشن تلقى جولي ورمو سبسكرايب ناقول شو دني يروان قرش أقول مالتشن تلقى أما يوانا سمته فيو يلا من النقا بسم الله ولينا هادوكنو كوني آري كيسن سكاري سمول أنا بإيه جنان كان فيدا ماجرة جتشو كان فيدا ماجرة جتشو سنيقالي ها آري كيسن جتشو أكون مرتيو kumartiyo ari kesan kan qoricha nama baasaa jiru ari kesan jawali dalgagalee jira sa ari kesan qoricha kanan dhugaa jiru qorichi lapheena fixe sammuuna fixe osoo sinjirtanii ashaangullitii hammadhee rafa qeeroo oromoo osoo sinjirtanii yuutuubiin kiyya sabskraayibii dhabee duwwaa ta'aa jira ani maraachuu malee wanti naafee hin jiru ijji kiyya immoo argu koomentii suuta eenyu jettee dhugdaa isinumaaf jedhee dhugaa eenyuuf jedhee dhugaree qoricha isinumaaf jedhee qoricha dhuga kalas yaani kilooriksi dhuguu wanti naafee hin jiru amma kilooriksi dhuguu qofa malee wanti naafee hin jiru sinigalee leesh yuutuubii kiyya sabskraayib naan gootan leesh intala buskuta kana lubbuu koo jettanii maal jettee ibsituutummaa lubbuu koo siif haa ba'u bareedduu koo damma koo buskuta koo kunoo kana naan jechuu malee yuutuubiin kiyya duwwaa ta'an bar ergee banamee waggaa lama fixeera garuu nama kuma lamayyuu hin guunne jechuudha I am so sorry hawaa wallaggaa angaaffii natti ta'eetii jira lubbuu koo jechuu malee yuutuubii kiyya sabskraayib naa gochuu hin beektanii jabaadhu hawwaadhaan jechuu hin beektanii na gorsuu hin beektanii yoo abdii salaamataa keessaniif waalaikum salaam warahmatullaahi wabarakaatu dhuguma
ati gana kilooriksii dhugda maal jettisa qoqqonitti mul'ataan jiru ija kiyyatu na dura malee jira baga boqodhu ka maal jechuudha niu fiqir eenyu maal jette naan gaadde osoo sin jirtanii dawaan lapheena fixee jira jechuudha amma morma kiyya kana bakkeetti ba'u malee wanti naafee jiru osoo sin jirtanii leesh ijoollee Oromoo YouTube kiyya subscribe daangotan dhugaa komii biraasin irraan qabu kanuma isinitti himachuu dhufe please YouTube kiyya subscribe naa godhaa na jajjabeessaa ani sabboontu keessanidha YouTube kiyya yoo guddate isinmaanillee tajaajila ana qofaa miti kan tajaajilu sinigale kanaafuu na jajjabeessaa maal jedhaa please ijoolleen tokko afaanin badinaa komentii keessanillee hin dubbisu waan qaaniidha waan ta'eef Oromoon safuu qaba sijjammar Oromoon safuu qaba sinigale Oromoon safuu qaba aadaa qaba ilaamii qaba jechuudha ati bifa dhabdee maal jettee abdii ana amma komentii keessan dubbisee isin arrabsuu isin barbaadu arrabas dhiiseen jira shaaworii galeen jira garuu mataan kiyya amma naa gogutti isin wajjin turtii godha hamma mataan kiyya rifeensi kiyya naa gogutti maal taatee moo jaaga kilooriksii na dhobaasuu deemaa jira sababa keessanitti sabboontu sababa kottu akkamitti bilookii nama godhama karaa feesbuukii bilookii nan godha sabboontu sababa kottutti bilookii taata akkamitti bilookii godhama karaa feesbuukii bilisnatti himaami feesbuukiidhaan akkamitti bilookii nama godhan natti himaan beeku sabboontu sababa si gaggeesseen jira maybe karaa ingilisi bilookamne ta'uu ni malta yoo jiraattis booddee si gaggeessaan feesbuukaan badaatti hin beeku karaa siinii badaa bilook nama gochuu hin danda'u ati maa bilxiginnaa deeggartaa bilxiginnaa waan deeggareef YouTubein kiyya duwwaa taa'ee jechuudha I'm so sorry my brother I'm so sorry waan isin jedhuun qabu feesbuuka kanammoo follow like godhaa guddisaa Facebook ni kan maqaa sobaatii maqaa kiyyatti banamee jira akkuma isin jedhee irra deddeebi'ee dubbachuu hin barbaadu laakiin Facebook ni dhugaa tokkittiin tala wallaggi ana malee nama hin qabu jechuudha ana malee nama hin qabu sanyii jaaldaa'u dhibsa ana malee nama hin qabu waan ta'eef tokkittiin tala wallaggaa jedheetiin jira kanaafuu tokkittiin tala wallaggaa yoo jettan anaan argachuu dandeessan beejiidhaan immoo hawwaa wallaggaa hooggantuu Oromiyaa argachuudha dandeessan akka adde xayyibaatti Oromiyaa astadaadaruuf han jira inshallah yoo rabbiin jedhee abdiin kutannu rabbirraa jechuudha baga bilxiginnaa itti goote baga gixxim itti goote bilookii kaatti godheen jira sittiyyuu nan godha yoo afaan hin taane barreessin osoo ana waliin wal quunnamteen fayyitaa okay rakkoon qabu nan dhufa taaksiin birrii 5 birrii 10 akka biyyaa miti yeroo zaramu biyyatti birriin baay'ee fakkaata malee nuraa xiqqoodha okay dabaltee barreessitee jennaan bilookii godhamta ammaaf irra sii darbeen jira an nama sabrii qabu nama sammuudhaan yaaduu danda'u takkaatti jarjaree nama bilookuutii miti tarii wallaaltanii barreessuu dandeessanii hawwaa bakka ati jirtu nan beeka wallaahi kottu kaawoo beekte maal rakkoo qabaree bakka dalagaa kiyya baay'ee bakka dalagaa kiyya naman ajjeesiseetanii waan bakka dalagaa kiyya ifaa bilisa ta'e bari yeroo liivii waraabullee ani qaama makkoyyeefan bana madaamii yoo itti ho'een eekamti makkoyyeefni kan koo fi kan maxwaa walittidha hammamni kiyya banaa jira natti nimtanii
So waa'ee bakka hojii kiyyaa nan beeka nama jedhee irratti bakka hojii kiyyaa yoo beekte adama ifaa bilisa ta'e gara hojii isaa yeroo deemullee hamma mana madaamitti kaameraatti qabeessi agarsiisaa deemudha jechuudha. Maaliif sodaan qabu waan intala Wallaggaati bara. Wallaggi naman sodaatu nama kabajaa malee ting of ting. Ati maal jetti koomentii hin dubbistu hawwii dubbisaan jira siifanii koo dubbisaan jira yeroo hi'ana. Maal jettee isa diiramaan nagarree amma garuu hin raftu narrafa amma rifeensi kiyya naagu gutti si wajjinan ture deemu malee rifeensi kiyya amma naagu. Okay, erga no share Facebook an barbaadon YouTube kiyya subscribe like share godha comment godha bakka dhaloota kiyya jalatti nagaggafadha amma karaa Facebook lubbuu ko buskuta ko yeroo jettan comment YouTube jala dhuftanii lubbuu ko buskuta ko osoo naan jettanii faranjirra xiqqoo ishee maallaqa argachuu hin danda'amu mana madaamii keessa akkanatti qofaa taa'uun na xaffash namni yeroo kana jaarsa isaa hammatee rafa malee yeroo kana shaaworiin galu ani garuu hojii xumuree yeroo kana shaaworii gala. Mee amma yeroo akkasitti ne ilaaltan rabbi maal isinii jedha. Kanaaf waan kana keessaa na baasuudhaaf obboleewwan koo deddeeftanii xaq gootanii xaq jedhee pirezidaantii moommii xaq gootanii YouTube kiyya subscribe sunaa gootanii maal isinitti fakkaata si jedhudha. Sirba isinii banu garuu sa'aatiin kun sa'aatii sirbatti dhaggeeffatanii miti. Sa'aatiitti sirba dhaggeeffatanii miti malee sirba isiniifan banan ture. Amala kiyya gaan taphachuu kolfuu haasa'uu malee shira namatti xaxuu yaaduu nama arrabsuulee dhiisee jira. Hundaayyuu nan kabajaa nama na kabajus nan kabajaa isa nan kabajne immoo nama kabajne seerriyyuu kabaji jala ciisii du'iin jedhu sanatti dhufe ofirraa deebisaa. Akkasidha amala kiyya keessatti amalli kiyya amma sirratee jira xiqqoo ishee yaada. Yoo isin biratti immoo sirranne akkamitti akka sirratu karaa isaa yoo natti agarsiistan akkuma bifa keenya akkuma hojjaa keenya yaanni keenya waan wal caaluuf isinirraa qeebala jechuudha yoo naate nan gorfadhaa isin jechuudha. Amma hundi keessa namni 50 deemaati asirraan ilaalaan YouTube kiyya deemaati subscribe naa godha please Wantoota jedhaatti barreessaati. Maqaan kiyyallee gabaa jedha xiqqoodha maqaa qubee hin dheeratu fiidala gabaabaatti barreessitanii yeroo gaarii galan isaan badin astamaarii Wallaggaa isin qaroomsee isin barsiisee yuunivarsiitii dippilooma waan adda garaan eebbifamtanii jirtanii jechuudha. Kan osoo hin baratiin biyyaa ba'ee jira yaadu maybe maqaa isaallee barreessuu kan danda'u malee kan hin barreessuu hin dandeenye biyya ba'a kan jedhu hin yaadu jechuudha. Kanaafuu Wantoota jedhaatti barreessaati subscribe naa godhaa please. Okay, mucayyoon tokko immoo har'a subscribe jechuu wallaaltee Facebook irra viidiyoon shalii gaddeemaa oolee anillee akkuma ishee sana mudannoo akkasii na mudatee ture. Subscribe jechuu hin beekun ture waggaa 2 dura amma dhiyoo baree sila jaarsa siif ta'a baay'ee narra guddatte malee jettee galatoome obboleessa kiyya qaalee anis jaarsa hin barbaadu galatoome ulfaadhu. Kanaafuu YouTube kiyya subscribe naa godha. Waa'ee jaarsa jaartii keessan fidinaa nuti jaarsaaf jaartii yookiin niitii namaa ta'uu yookiin jaarsa namaa ta'uu kan biyyaa ba'een jiru hundumtiyyuu kaayyoo isaanii beeka. Garuu asuma kaayyoo isaa beekuu immoo yoo namni fedhii isaa ta'e asitti fuuchuu danda'a. Ilmoo godhachuus danda'a hundumti fedhiin keenya garaa gara jechuudha. So kanaafuu waa'ee fuudhaa heerumaa osoo hin taane kan isin barreessitan amma YouTube kiyya Wantoota jedhaati itti barreessaati subscribe godha please. Yoo subscribing godhinaan of jala isin kaa'u saraaha of jalaan isin baasa osoo isin jaalladhu isin jibba jechuudha. Maaliif namni yeroo waan namaa kennu waan nama irraa barbaada. Ani yeroo nas ba'ee isin taphachiisu karaa Facebook hojii dhabeetii miti yookiin immoo gaalamoota ta'eetii miti. Gaalamoota jedhama akka afaan Wallaggaatti namni heerumee abbaa manaa isaa jalaa ba'e gaalamoota jedhama. Gaalamoota yookiin immoo qaama waa addanuu hin beekaa garuu madagadheen jira. Gaalamoota yookiin immoo gursummaa jedhamti kan heerumte abbaa manaa ishee jalaa galtee
akka fedhii isheetiin mataa ishee baatee ofii ishee galtu jechuudha. Warraaf hin adabamne jechuudha. Akka afaan naannoo Wallaggaatti gursummaa yookiin immoo gaalamoota jedhu. Isinii galee gaalamoota yookiin immoo gursummaa jedhu. Isinii galee ani yookiin sana miti isiniin jechuudhaaf. Ani isin taphachiisu waa isin irraa barbaaduuf yoo ani isin taphachiise waan akka fuula keessan kana bareechattan yoo kireemii masadariyaa tokko ammoo misaakinoonni meeqatu jiru kan mana xalabaa jiran jechuudha. Kireemii kanallee kan madaameetiin naaf fidi jechuu hin beekne danuutu jira. Yookiin immoo dubbisa kan hin dandeenye danuutu jira. Olbaama kan akkanatti isin agarsiise kanuma koppii godhattanii sanin booddee madaameetiin waan akkasii naaf fidi madaamii koo yoo jettan salphaatti waan isin barbaaddan isiniif dhiyeesse jechuudha. Maallaqa qarshii kiyya boorsaa kooti baasee isiniif bituurra akkanatti isin agarsiisuun iyyuu hamma bitee isinii kenneetti dha jechuudha. Bu'aan ani isiniif buuse jechuudha. Isinii galee Oromoon garuu wal galateeffachuu hin beeku, wal guddisuu hin beeku. Kunoo kana koomentii jalatti cinqamee waa'ee jaarsaaf jaartii namaa barreessu, nama arrabsu jechin taane namatti moggaasuudhaan lakkoofsa tokkoffaa taanii jirra ijoolleen Oromoo garuu. Ofirraa fuudhu laata manshafana koo kana baay'ee narraa bu'u jechaara. So olbaama kana kan hin beekintu jira. Olbaan kuni maalidha jedhamee gaafatame ijoolleen mana xalabaa jiran tokko mungkin qibaatii mataa jechuun ni malu. Mungkin vaaziliinitti fakkaachuu ni mala. Kan maalii akka ta'e adda baastanii hin beekani garuu ani barraan jira. Mungkin baradheera. Mungkin tajaajila isaa kireema kana dibadhee fayyadamee argeera. Akkuma kana soon isinitti qabee koppii godhattee madaamii keessanitti hintineettanii kun mataan isaa galatadha jechuudha. YouTube koo yoo subscribe gootan waa hedduu narraa barattan jechuudha. Isinii galee so kanaafuu YouTube kee subscribe godhaa. Shaaworii galeen kee jumarraan kireemii kiyya nan dibadha. So siif godhaa dhufeen tole bareedduu kiyya yallaa subscribe naa godhaa. Kun amma akkana godhattanii yoo bultan ganama yeroo kaatan harree daaraa keessa gangalachaa oolteen fakkaattan. Amma harreen daaraa keessa gangalachaa ooltee yookiin awwaara keessa gangalachaa ooltee gara manaa deebitu yeroo deebitu anni ishee daaraa fakkaata jechuudha. Amma yeroo shaaworii galtanii kaatan akkuma saamunaa ofitti dibdaniin bijaamaa keessan keessa galtanii rafuu osoo hin taane jismii keessan kana jechuudha. Osoo hojjechaa ooltanillee xiqqoo ishee dhiigni keessan isinii dalaga waan ta'eedhaaf akkana godhattanii saniin booddee akkana gochuutu isinirra jira. Shanees jaarsi keessa yeroo ofitti isin qabee isin hungatu tokkoffaa fooliin keessanitti urgaa lammaffaa sawwannatiin qodaan keessanii itti lallaafa jechuudha. Buskuta kaawaa kana jechuudha. Wii buskuta caaluun beekaani ani beeka buskuta caalu. Haati barbarree kan kootu guba jetti jedha Oromoon. Kan kootu caala siniin jechaan jiru garuu an buskutaadha maaliif waan hin beekuudhaaf. Isinii galee waan akkasiifaa fayyadamtu lamma garatti meekaappii dibattan yoo isin barsiisu wallaali maaliif an meekaappii dibachuu hin beeku garatti dibatanis hin beeku. Garuu wanti kanan fayyadamu kunoo gosni akkasii baay'ee nama tajaajila dhiyoon isinitti hime yoo bitattan bu'aa qabaa jechuudha. Isinii galee anillee xiqqoo ishee faranjiirraa maallaqa argachuu hin danda'a. Maybe $2 lama sadii yoona herrege rakkoo hin qabu. Kanaafuu YouTube kiyya subscribe godhaa, like godhaa. Okay? Isinirraa hin irratu. Wi-Fi fi madaamii fayyadamtani kun ammoo Wi-Fi fi madaamii lashiidhaan bira jechuudha. Osoo jawwaala 10 qabaadhee YouTube ijoollee Oromoo jawwaala 10 saatiin iyyuu subscribe nan godhaafi. Maaliif wanti narraa hir'atu hin jiru akkan kaffaluu fi faranjiidha. Kanan ittiin daawwadhu Wi-Fi fi madaamiiti jechuudha. Galanni isaan badin. Isinii galee galanni Wi-Fi fi hin badin. Gaafa biyya galee immoo akkuma danda'ametti gara baakoo deemee gara shobokaa deemee hoteela taa'ee jechuudha. Laayivii isinii dabarsa. Baakoo keessa deemee jechuudha. Shawaali xaahana keessa deemnee laayivii isinii dabarsina. Hoteela deemnee jechuudha. Shaayii tokko ajajannee jechuudha. Wi-Fi fi hin jiraachi. Hawa hindulomtu waaqi jettee ani dulloomeen jira lubbuu kokkunoo mangaagaan keessa na bu'ee jira kana caala akkamiin dullooma lama dullooma yeroo hiyaana yaggelbi dulloomeen jira
biyya Arabaa akkattuu nama dulloomsa umurii namaa malee. Namni tokko garuu ilkaansaa irraa caccabaan kan koo tokko hin cabnedha. Fayyaasaa jira dhugaa asii kee hanga asii jira ilkaan kiyya fayyaadha. As kana yoo dulloome ta'e hin beeku malee iddoo kaanis yoo dulloome ta'e egaan hin beeku isaas taayitii ofitti kennuu hin danda'u nama biraatu natti kenna. Nuuf jiraadhu galbeetillee naaf jiraadhu buskuta naa ta'e lakkootu kireemii kana siifan dibaa. Dhugaa yeroo maddii keessan dibattan maddiin keessan akka makka lallaafu abbaan manaa keessan osoo hin fedhiin ofitti qabeessin dhungata laddoo kana kun marra helwa wallahi marra helwa. Isinii galee ijoollee Saawud Arabiyaa isinii biteen fida bakka isin jirtan yoo barbaadan bakka isin jirtan isiniif biteen fidaan diirama shaaworii galee jismii kiyya hundaa wajjin diddibadhe jechuudha. Jismii kiyya hundaa wajjin diddibadhe amma garuu isinuma agarsiisuudhaaf qofa ol baasaa eessa jirtaa an jiddaan jira waan ofii meeqaan bitattee birrii 32 yeroo riyaala 32 bitama kireemiidha. Jismii kee hundaa dibattaa rakkoon qabu. Amma kireemiin tokko kan fuula qofaa jira kan harkaa qofaa jira. Isinii galee kun garuu akka walii galaatti. Maaliif ani hojii hojjenna waan ta'eef isa kan miillaa qofaa kan harkaa qofaa bitachuudhaafis maallaqa dhibee osoo hin taane nuti amma hojjechaa oollee shaaworii galuu dadhabne yeroo sana ofte kana goonee dibanne achiin booddee lash akkuma barame kun ashaangulliitii keenya hammanna. Osoo qeerroon kumaatamni jiru subhanallah ani ijoollee dhiiraa Oromoo ta'ee uumamuurra shamarra ta'ee uumamuu filadha. Maaliif kun osoo isaan jiranii nuyi ashaangulliitii hammannee rafna. Ashaangulliitii kana hammannee rafna jechuudha osoo isaan jiranii hamsistorii galbiyan. Ani kana malee nama hin qabu jechuudha. Hayaati umurii galbii ahabbik. Galatarraa fi zubeekoo. Zeenabaa Arsiidha natti fakkaata. Zubeedaa natti fakkaatee galbii maqaa zaatiin kawaan zubeedaa maydhee waamashii soorii naakkasii amma dibadheen jira. Shittoo jismii immoo sin agarsiisu. Shittoo jismii keessanitti dibattan sin agarsiisu. Qaasin agarsiisa. Bijaama uffadheen jira. شوفوا shittoo jismii keessan dibattan immoo shaaworii yeroo galtanii kaatan kana dibattan. Kuni kan jismiiti malee kan yeroo bakkee baatanii huccuu keessanitti dibattanii miti laa. Kun kan huccuu miti. Shaaworii galtanii kaatanii kireemii fayyadamtanii booddee kana dibattanii jechuudha. Isinii galee akkana gootanii basta akkana gootu. Jismii keessan hundaatti jechuudha. Isinii galee baay'ee urgaansaa giddu galeessadha. Isin hin miidhuu jechuudha. Kun kan sawunnatiiti yeroo deemtan sadariyaa deemtanii argachuu bitattanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Baay'ee namatti tola. Keessattuu warri jaarsa qabdan yeroo jaarsa keessan jala bultan ijaazaa deemtanii akkuma maarbeetiitii kushinaatti baatanii shunkurtii osoo jedhu uffanni keessan jala rafuu osoo hin taane shaaworii galtanii urgeessitanii bukuura ofitti aarsitanii shaaworii galtanii rifeensa keessan bukuuratti aarsitanii saniin booddee kana fuutanii gootanii kan gootanii areeda isaa kan saallee areeda isaa kanatti diddibdeefi jechuudha. Areeda isaa as ga'u immoo miti waan dhiira areeda qabu hin jaalladhu wallaahi laazim. Areeda isaa as ga'u sana osoo hin taane giddu galeessuma xiqqoo isaa jiraamti kan irraa kukkutame. Isa urgeessitanii fi ofii keessanillee akkana diddibattanii jismii keessan hundaaf jechuudha. Saniin booddee bijaamaa keessan keessa galtanii jaarsi keessan jala raftanii jechuudha. Ishee Zeenabaa koo akkanatti fayyadamii
bareedduu hundi keessaniif jechuudha. Shamarran qaaliif gaggaarii jaarsa qabaatanis qabaachuu dhiisnes qulqullina qaama keenyaa eeggannee waan fayyadamnu yoo fayyadamne nuuf gaariidha jechuudha. Isinii galee amma kana fayyadamu kanadha. Yeroo shaaworii godhadhee ba'u jechuudha. Kun kireemiidha, kun immoo shittoodha. Vaaziliinii irra kana yoo fayyadamtan isiniif wayyaa isiniin jechuu barbaadeeni. Kan namni hin jiru rafee jira. Anis irraa nan ba'a. Nama 24 miti. Namni 10 yoo na ilaale rakkoo hin qabu. Amma ishee nama amala qabu yoo ta'edhaan kanan barbaadu. Maleessa sharmuuxaa Bangaalii namaan jedhu awuzi billaa. Ani jecha kanas hin fedhu ofii kiyyallee jara wajjin wal quunnamtii hin qabu. Jechi nama ammoo rakkoo hin qabu. Namarraa hin dubbifamu jechuudha. Garuu warra akkasitti nama arrabsitan irraa of qusadhaa isiniin jechuudha barbaadasmaan. YouTube kiyya subscribe naa godha. Please ani YouTube kiyya subscribe naa godha jechuudha kan seene malee yaada biraa qabaadheetii miti. Yaada biraa waan qabaadhes saatiidhaan seenee waan jirurraa isinii himaa jechuudha. Sireen kee mandoo fakkaata. Asirra sarraatanya biraatu rafa ture. Innani irra rafu sireen kiyya akka sireen mana hidhaa fakkaata. Sin agarsiisu sireen mana hidhaa fakkaata isinii galee. Maaliifuu yaa'anii intiniidha. Qo'achi galagalchee sin agarsiisa oofeeta. Sireen mana hidhaa fakkaata. Kaameraan galagalee jira lakkaa. Okay, qo'achi sin agarsiisa. Kunola sireen kiyya kanatti ammas kana taa'ee sin taphachiisaa jira. Yeroo rafu asii gadi rafaa televiziyoonis nan qaba. Garuu hanbanee ni ilaaluun barbaaduun jaalladhu televiziyoon. Isinii galee televiziyoon hin jaalladhu. Kunoo makaddaammoo madaamiin kiyyayyuu akkan dulloome beektee jechuudha. Makaddaa furnaa kenniti arfansaa kana godhadhee rafaa jechuudha. Ammoo hundumtii agiraanaa sirra guutee jira algaa kiyya jechuudha. Yeroo isiniin haasa'ee xumuree nan rafaa jechuudha. Amma jawwaalaa ofitti deebisa. Argitanii sireen kiyya ajaa'iba ta'ee jira. Televiziyoon kiyya giddaama jira. Inni kun immoo algaan kun akkuma kanatti taa'aa jira. Shaqqaalaan ana qofa malee namni biraan hin jirtu. Maal godhaa jirtu? Zubee dayasin anaa dhufu zimmeedhee taa'aa jira. Si waliin haasa'an jira bareedduu mucaa biyya kiyya. YouTube koo subscribe naa gootettaa? YouTube kiyya subscribe naa godhaa. Kun dawaa dhugeen keeshi zubeedhaa as ilaalame. Haraam alaykum subscribe naa gochuu diddanii jennaan. Yerootti mataan na bu'aafata qoricha kana bishaanitti naqee dhuga jechuudha. Yeroo mara har'aa boru jechuudha. Kun immoo miidhaa qaba. Namni dhaqee yoo tiniti rakkoo maalxanii waan tokko uumuu danda'a. Qoricha baay'isuun gaarii miti. Garuu isin na aarsitanii jennaan an qoricha fayyadama shakkam godhure. Namni YouTube namaa hin guddisu. Ijoolleen Oromoo YouTube isaanii keessaa kan mashallah kan gurguddatee illee ni jira. Kan qoricha ani miskiina tasa YouTube kiyya rabbii ruma galuun jibbe amma ergibani waggaa lama nama 200 malee hin qabu leesh inshallah intala buskuta kana yoo subscribe gootan maal rakkoo qabu yaani ايش في مشكلة يعني maal nagaafatu subscribe birana jira yaani kiyyan baay'intis ni ergu garuu shabakaan madaamii kiyya badaan hojjetu natti fakkaata laakiin nufni seenne baay'intiin keessan jechuudha silaas ni ergee wajjin xaxxabanna qanii bira wajjin xaban amma sa'aatiin deemee jira ganama sa'a 4tti nakaafti madaamiin kiyya soo amma narrafa YouTube ko subscribe na godha amaana dashi akka Dr. Shurrubbe yoo rabbitti amante yoo rabbitti intiniitti sinin jedhu nama akka jedhu jaallattu natti fakkaata sun ani garuu rabbiin naman guyyoo intini dhaab jedhe YouTube dhaab jedhe no oromummaan garuu dhiigadha waliif yaadna namni tokko ammoo kubsatee yookiin kufee mangadaa irratti argine afaan Oromoo yoo haasa'ate bira darbuu hin dandeenyu sa kanaafiyyuu intala Oromooti ani sabboontuudha subscribe na godha yoon gootan ta'e immoo haala isaanii Bangaalitti neeruma yaaki
qeerroon Oromoo faayidaan keessa maayin nama rabsuu malee nama jala teessanii kalas Bangaalitti heeruma. Zeenabaa ko ati subscribe naan godhi yeroo amala qabeetti gosi malee namni hin jiru. Maali nam bana amma kireemii bichaa ta'ee jira harki kiyya. So subscribe godha yoo diddan Bangaalitti heeruma. Bangaaliin subscribe namaa gochisiisa jamaa jira. Bangaalitti heeruma yoonaa gochuu diddan. Hangarii iti miti waan hangarii caalu binatti ergamaa rakkoo qabu. Isin subscribe naa gochuu dinnaa immoo beelloo fadhee jirti heerumaayyuu. Jaarsa kiyya akkattuu mucaa olloo kamisee Bangaalii gootanii jirtanii miti. Ani immoo isa dhumaarratti dhugaa godhee isin agarsiisa. Itti heerumee jechuudha. Yoo YouTube koo subscribe naan godhi. La hin heerumeenii tole shizbeeko nanni isaan Zeenabaa koo hin heerumu. Ati jettee naanni heerumu sheeroo hee. Anjaran jaalladhu isin na aarsitan jedheen malee. Ani siif godheera. Thank you. Galatoomii koon jirtaa tirrafni. Hayaati mucaan kun amala qabeessa yeroo hunda koomentii kiyya jalatti nan argaa. Walaloo ajaa'ibaa barreessaa. Dandeettii ajaa'ibaa qabaa. Galatoomii. Rabbiin siifaa dabalu siinan jedha. Ati yoona fuutee maal rakkoo qaba hojii walalee sinaanisoo dandeettii walaloo nan qabaa. Ani isin kan godhaa. Thank you Zeenabaa koo ulfaadhu bareeddu kiyya. Dura jaartii Bangaaliiti maasobda hawaa. Jaartii Bangaaliiti rakkoo hin qabu. Bangaaliinis namadha. I don't care. Yoo barreessite ani si intiniin jedhu maaliif. Yoo si mormes yoo jedhes yoo lakki jedhes nan beektu waan ta'eef yoo jaartii Bangaalii miti yoo isiniin jedhe amma naqee balaan jirtanii. Anaan hin beektanii. Eenyummaa kiyya hin beektanii. Zarii koo hin beektanii. Aanaa kiyya hin beektanii. Akkattiin guddadhe hin beektanii. Akkattiin biyya kana dhufe waan namni keessoo isaa wal beekee waan tokko waliin jedhe namni waliin baratee wal arrabse amma fakkeenya waan wal beekuudhaaf jenna. Amma isin nan beektanii. Waliin beeknu yoo waan barbaadan jettan maafi mushkila I don't care. Jecha nama bakka kennuu miti nama ofitti amanamummaa qabu nama confidence mataa isaatiin socho'uu danda'u think of think. Ashaanguliiti kiyya wajjin arrafaa amma kalas nagaan bulaa. Maaltu nama dhibee? Sukkaara dhibba singaladheeni kaasin yeroo Bangaalii shamarra keenya qamba godhee dhungatu aaruu malee ulaagaa shamarra keenyaaf barbaachisu maaltu jira jettanii hin beektan. Viidiyoo koolii ammattiin haasoftanii waan isheettiin haasoftanii yoo isheen boru immoo bilookii sin goote waan irrattiin haasoftan fuutanii Facebook irra xaa gootu. Yeroo sana ijoolleen Oromoo isin sodaatanii gara Bangaalii deemu. Ani garuu amala akkasiitiin qabu. Bangaalii gara fuulduraatti sin jaalladhu jaalladhee sin beeku wal quunnamtii jara wajjin sin qabu garuu warra afaan badaa barreessaa jirtan wallahi isinan bilooka waan biraa isiniin jechuu hin barbaadu. Ani ergiin nama arrabsuu dhiisee buleetu ture bubbuleera dhiiseera naman arrabsu garuu jecha hin taane yeroo barreessitan callisee adii kiyya jalaa sin baasa yaamma bilook sin godha. Inni akkasii iftuu jimmaa galatarraa fi bareedduu kiyya. So kanaafuu ijoolleen dhiiraa isintu qabachuu wallaale ijoollee keenya ijoollee shamara dubaraa yoo qabattan amalaan yoollee waan tokko wajjin raawwattan mistira ishee qabachuudhaan qabdanii malee yoo isheen kaleessa afaan nagaa siinaa sooftii har'ammoo badas yoo siin jette waan hin gadda duuba torban lamaan durattiin haasofte fiddee poostii goote isheen illee isinirraa fagaataa deeman jechuudha. Isin balaaleffachaa deeman. Yeroo Bangaaliin immoo kana qabee afaan keessa qambaa itti godhee poostii godhu nutti aartanii. No ta'uu hin qabu. Gadi fageessaa yaadaa yeroo duraa. Yeroo yaaddan akkasumas akkasii miti Zeenabaa kanatti himaa ijoolleen na deeggartan qofti. Hawaasi arrabsa. Maal jettee Muniraa Adam.
Hamadedha. Naarrabsi rakkoon qabu garuu jalaas hin baasaan. Nan gumatiin booddee amma namoota hedduutu maaliif of jalaa nu baasti hawaa jedhu waan isin jettan namni tokko hayyuu Oromoo namni arrabsu na jala hin taa'u. Fuula Facebook keessanii irratti waan barbaadan jettanii maxxansuun diimokiraasii keessanii garuu ana jala dhuftanii waan poostii godhe tokko irratti yaadaan mormi malee jechan taane jettee jennaan adii kiyya jalaa si baasan akka eenyummaa keenyaatti akka Oromummaa keenyaatti wal jaallanna garuu waan tokko ani nama sana yaadasaa yoon jibbe namummaa isaa hin jibbu waan inni har'a keessa jiru ilaalee yoo yaadaan waan natti dhaga'ame tokko poostii godhe achi jala dhuftee afaan taane barreessitan of jalaas shanyaa maaliif hin fedhu afaan akkasii ergi Oromoo taate ergi Oromoof quuqama qabaatte ergi saba keef quuqama qabaatte jecha akkasii barreessuun sirraa hin eegamu sis arrabsuu hin barbaadu maaf kana jettes jechuu hin barbaadu kanan gochuudha qabu adii kiyya jala qofaa si baasuudha ga'een hojii kiyyaa jechuudha. Akkasii dhugaan keen badii waan ofii ammarraa nan ba'aa YouTube ko subscribe gochuu hin dagatina. Dubbisee sirreessee ija kiyya naddee jira nan dubbisa. Baay'ee wikii arraba qofa waan ta'eedhaaf dubbisuun hin barbaachisu. Amma narrafa ashaangulliitti kiyya wajjin akkuma barame nagaannoo bulaas niin jenna. Nagaannoo bulaa jedheenatillee nagaannoo bulaas niin jechaa jirti mucaan kiyya kan malee naman qabu. Bareedduu ko galbii kodhee kanan dhungachaa bulafaan shikisa. Lukaatu marra helloa. Wallahi laazim hin dubbattu nama miitu nama narrabsitu hayaati galbii kanuma ammadhee bula wallahi bareedduu ko jedha Jibriil jirtu miti yalla rampaa nagaan bula tole neebisuus in bareeddi mucayyoon kee thank you Zeenaba koo kan Muhammadeen bula gaafa rabni kiyya na didu akkanatti ofitti hammadde akkanatti yeroo irra ciisu takkaatti rabni kiyya na qabata maaliif bakka obboleettii kootisi obboleessa kootisi jaarsa kootisi imaayyee kootisi abbaa kootisi waan hundaa kootisi jechuudha hammadheera waan hundaa nan dagadha yeroo ishee hammadheera jechuudha. Nakasi nagannaaf bula hedduun isin jaalladha. Oromoo kan ta'e kamiyyuu jibboon dhaaba kamuu adeeggaru diimokiraasiidha dhaaba deeggaruun narrafa karaa beejii walitti deemina okay Facebook koo kan ammoo haaraadha follow like godha ani yeroo baay'ee adii namaaf hin deebisu follow godha okay follow wayyaa maaliif adiin dafee guutuu ni mala. Tole nagaannaa bulobboleessa kiyya qaaleetillee qoricha dhugeen ka'e amma xiqqooshee qoricha an dhugi kun hirriba nan qabsiisu garuu irraa ba'ee intini jedha qoricha nan qabsiisu qoricha an dhugi kun isa kanadha qoricha hirriba naman qabsiisu madaamin kiyya yeroo dubbii barbaaddu kana fudhattee ciisti yeroo abbaa mana ishee wal kakkabaluu barbaaddu maaliif hirriba isheen qabsiisu. Nama xiqqoo shirraa bayan arrafaa nagaan bulaa ulfaadhaa galatooma please YouTube ko subscribe naan godhaa wallahi YouTube kiyya duwwaadha aareen dhufee ture har'a garuu aarii kiyya moroon commentii keessan argu waan hundaan inni irraanfachiise jechuudha. So kanaafuu YouTube ko subscribe naan godhaa jawaala dalga qabeen seene bye Zeenaba nagaan bulaa hundi keessaniyyuu. Jibriil eenyu ijoolleen naarrabsitan illee nagaan bulaa halkan kan nama arrabsuun faayidaan qabu hin ciisna malee akkatti kaanuu hin beeknu hin deemna malee karaatti bakka namni hin ba'a malee galuun isaa shakkiidha. Kanaafuu rabbiin waan wanjala hojjenne hundaalee zambii keenya rabbiin nurraa dhiiqu waan balleessine jechuudha. Halkan kana isin arrabsuu miti guyyaa kaaniyyuu nama hin arrabsuun nama naarrabsu garuu block godha. Na of course sharo block kamtani mo na tirfatina maaliif hojii keessan yeroo naa ta'uu didu sinan block jechuudha. YouTube ko subscribe na godha dhaaba kam warra deeggartan ijoolleen Oromummaa walitti qabna isinii galee kanaafuu dhaabaan wal qoqqoonni
YouTubein kooduu yeroo taa'u hedduu nama gaddisiisaan Oromoo kamiyyuu nan jaalladha. Amma kana duraayyuu natti fakkaatee mungkin wallaalumsaa mungkin xiiqiidhaan kan uummata hunda arrabsaa tureyyuu deebisee amma ofitti gaabbaan jira. Maaliif Oromoo ta'e Oromoo arrabsuun qaanyeedha isinii galee nuti tokko waan taaneef. Miila kiyya na dhukkubee. So kanaafuu Oromoo ta'e Oromoo arrabsuun kiyyatti hedduu gadde ofitti jechuudha. Kan darbee waraabamu bishaan darbee waraabamuudha Oromoo yeroo mammaaku. Kanaafuu uummata keenya illee Rabbiin nuuf haa tokkoomsu, kan hidhame Rabbiin mana hidhaa nuuf haa baasu, kan jiru Rabbiin nuuf haa tokkoomsu, kan du'e Rabbiin kan jannataa sanaa taasisu. Ulfaadhaa galatoomaa baay'een isin jaalladha. Halkan gaarii. Guyyaa gaarii warra Ameerikaaf immoo warra Ameerikaalleen hundaawwatanii kaddaama kana daawwachuun jaallatanii walii makeenyaatu wal daawwanna waan ta'eef kaddaamaan akka kootii nagannaa bulaa. Yatiimota akka kootii nagannaa bulaa baay'een isin jaalladha. I love you so much. Onni hojjechuu immoo hin danda'u. Qaama garuu isinii fedhee nama qora. Akkasii miti Zeenabaa kunatti yoo dandeesse itti beekuu dandeessa yeroo hiyana. Onneen akkasiisa. Harka kiyya guddaadha. Akka harka dhiiraati. Harki kiyya maa baarfa Rabbiin akkam akka godhee uume hin beeku. Harkaan guddaadha. Akkasiisa. Laa akkasii natti fakkaata. Hundi keessanii as keessa jirtan. Akkasii miti Zeenabaa natti hin kolfina ammoo xayyeef. jettee jirta bareedduu koko hinan. Almuhim kida bas xiqqoo ishee waan jedhu wal fakkaata. Hundi keessanii as keessa jirtan. Okay, I love you so much. Yalla nagaan bulaa. Baay'een isin jaalladha. Onni koora wallahi fakkeessuudhaan miti ijoollee Oromoo hedduu hin jaalladha. Nagaan bulaa ishee afaan keessanirra, ija keessanirra, gurra keessanirra, maddii keessanirra, hidhii keessanirra. Ammoo sitafe funyaan keessanirra. Bye bye. YouTube ko subscribe na gochuu hin dagatina. Hawaa tube jedhaatti barreessaati. Okay? Comment jalatti siniin ka'a maqaa YouTube kiyya copy godhattanii deemtanii achuma irratti search gootanii subscribe gootan jechuudha. Tole muluun isaa hin argamu fuulli kiyya. Yalla nagaan bula. Bye bye. I love you so much. Ciao.